Hoogganoota fi miseensonni Koongireesii Federaalaa Oromoo rakkoo nageenya hiikuuf qabsoo karaa nagaa eegaleetti fufnaa jedhan ajjeechaa ittisa Haacaaluu Hundeessaa hordofee jalqaba doolessaa bara 2020 to'annoo jalkan oolan miseensonni isaanii kaggarii jimaata dabre gadhiifamuun ni yaadatama. Haa ta'u malee mariin biyyoolessaa hunda hammata geggeeffamuuf namoonni mana hidhaa hafan gadhiifamuu qabaa jedhi taanan durtaa kafaa'oo Obbo Mullaatu Gammachuu. Amma warri gadhiifamanii nama 23 bichaadha. Baay'een isaanii mana hidhaa iddoo adda addaa jiru. Jaal Daawud Ibsaa mana keessatti hidhamanii jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa isaan kun mana hidhaa jiru. Abdii Raggaasaa warri kana fakkaatan baay'een isaanii warri hojii adeemsisaa jiranii hundumtuu mana hidhaa jiru. Kanaatiif hundumtuu bahee maree kana gubbaatti argamuun hin barbaachisaa inni kunis gaaffii keenya. Warra hidhaadhaa ba'anii fi hin gammanne garuu ammas taanaan hankeenya bichaa sun ta'in Oromoo hidhaa jira. Kanaaf ganaa waan keenya gammachuun keenya qulqulluumatti dhibba jennee yaadna miti. Har'aa ibs baasanii turtanii qabiyyeen ibs keessanii maali? Maree biyyaadhaa kan jedhu akkuma beektanii nuyi kanaan dura walii gallee iddoo tokkotti dhufnee naashinaal daayiloogiin jedhamuutu sagubbaa jira. Biyyi kun waan baay'ee irratti garaagarummaa qabna. Mariin kun adeemuutu sagubbaa jira. Mariin kun hin deemu taanaanii filannoon kun waa sadii hin fiduu jenneetu. Tokko nagaa. Fabii keenyaan iddoo adda addaatti hidhamaa jira, ajjeefamaa jira. Yeroo dhiyootti akkuma dhageessan abbaan gadaa nama 14 tokkicha iddoo tokkotti goommanni ta'anii isaan kun raafuu godhanii iddoo adda addaatti ammammaatti fabii keenya du'aa jira, dirooniidhaan rukutamaa jira, qabeenyi badaa jira. Kanaatiif nagaa buusuu hin dandeenye jenna. Inni lammaffaan dimookiraasii gadi finnee, inni sadaffaan biyya kana keessatti misooma hin fidu. Misoomni kan dhufuu danda'u biyya nagaan jiru keessatti. Mareen adeemuutu sagubbaa jira inni dura keenya turre kun hin godhamne. Amma reefuu mareetti deemnaa jedhan. Mareetti hin deemne immoo mareen nuyi yaadnuu fi inni makaamaa jiru adda ta'e faallaa ta'e. Kan keessatti guruppiin tokko bichaan keessatti qooda fudhatu osoo hin ta'in karaa walaba ta'een mootummaanis karaa hundumaa iddoo tokkotti kan fidu qaamni tokko dhaabbatee araara biyyaa keessatti buusuutu isa gubbaa jira kan jedhu qabna. Ajandaallee kan ajandaa kana uumuu danda'u komishinii isa dhufuudha. Komishinii kana immoo kan uumuu warra bakka bu'oota paarlamaadha jechuudha. Paarlamaanii harka 98 badhaadhina. Paartii tokko biyya hundumaa xarna feessanni qabate kana keessatti araara maalii bu'uu danda'a kun kanaan uumamee ammuma qabee kun yoo sirraa uraa baatee rakkina qabaa ittiin jechaa jirra kana nuyi baafne jedhara. Maaliif paarlamaanii hin dhaaba yoo ta'e walaba jechuu komishiniin kun walaba ta'aa jennee nama nuni. Ayyee ulfaadhu Obbo Mulaatu. Fayyaa ta'e kaasbiifoo. Dhaggeeffattoonni namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaa naannoo Tigraayitti haleellaa diroonii namoonni 17 lubbuu dhabuu hojjettoonni dhaabbilee gargaarsaa himan. Kun eegi torbaan dabree namoonni 60 ga'u haleellaa wal fakkaatuun kaampii baqattoota keessa du'an. Kaampii baqattoota irratti haleellaa raawwachuun yakka waraanaa ta'uu danda'a jedhi UN. Dorgommii waancaa Afrikaa guyyaa sadaffaaf itti fufee taphatamaa jiruun Aljeeriyaa fi Seeraliyoon duwwaan bahan. Taphni haalaan eegamaa ture Naayijeeriyaa fi Masriin ammoo 1-2 ta'ee xumurama. Suudaaniif Gini Bisaawun yeroo muraasan booda eegaluuf. Adoles dabre irraa kaasee meeshaalee wallaansaa naannoo Tigraay bira ga'uu fi eeyyamni akka dhoowwatame dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Hoogganaan dhaabbatichaa Dr. Tedros irdeebiin gaaffiin isaanii didamuu ibsa. Rakkoo nageenyaa fi ongee waggaa tokko deemaa jiruun uummanni godina Gujii bahaa aanaalee Gumeel Dalloof Liiban dhiphiin hamaa kee jiraachuu himatan. Aanaa Liiban gandburra dheeraa waggaa 35f bulchaa akka ture Abduub Liiban soda nageenyaatiif magaalaa Nageellee Booranaatti baqachuu hima. Haa ta'u malee achumaatti humnoonni nageenyaa intalisa dabalatee jaartii umrii 70 rasaasaan dha'uu dubbata. Balbalumti dhufanii dhaananii baa jedhan. Gabbaati ijoolleen daneen karaa kan dhufteedha. Har'a eedi muluu katamaan tun tuksi. Ulaatuun baatee karaa kallee cufuriiseetu madhaa bultee jedhu uummatii warri laf jira. Isammaaf duratti argitanii ni jedhanii shaneen saatuna tokko katama seensisaate 12 katama seensisaate 12 nuraasan jiru loon hojjetu. Nu warruufi jirra manum keessa seenna. Waan jedhaatiin uummataa walitti baasanii hiriir walitti baasanii hora walitti qabanii hor keessatti amma jaartii takkaa fi intalli isantii hindaan. Aan uleellee lamee akkasuma hin jiru hawulee lakki dullaan cabaan maaneen akkamatti jiru anillee yoo sanaasu bise sunutaalee dhufe reeffiin tala kajiis kana alleen booma gargalee ijoollee tiyyammoo taachifee jirtu muca guddaa mucattaanu ijoollee nama shammuluu uleen fixanii sadii hospitaala ta'ee tokkiisaa gammayidha jedha.
akkana tokkochiisiin kulleen duraanii akka dhalatillee poolisii ture akkanaan nu waan diinummaa lebilisa akkanuma tarkaanfii hin taane qaamni poolisii nurra fudhate balaagaan geessu nu gubbaan ga'e. Jireenyi lafaa makkam jirbiiti qara laftiillee boonii guddootti jajjabaatee ammaanta nageenyi lafaallee akka malee hamaa. Akka jirin qabu uumati jamii tokko shaneen isayyuun fitti warri amma qaamni bulchiinsa haa kenna qaam seera ta'ee dhaaba mootummaa ta'e isiin nu fitti buteen naan baqannaame deebisi ammoo qaamni isiin hin tun haa uummata ofuma ciisullee ni jira oolaallee itti buute horiillee naalate horiillee qabu beelallee midhaallee waggatallee qaran arganne amma isaanillee yoo achiisanii dukkaane hallasuma masara gurguddatti gadhiisanii hundayyoo masara gurguddatti kan kaan eebbannaa edaan baqataa yoo dhufan lafum gadhiisanii bira deeman taane maafi laftisu maafi shaneen isan keeyyaati jedhanii gana uumatum waan dirqisiisanii uumatum waan dhaanan uumatum waan ijjeesani uumati liiban uumati keessumaa gam booranaatiin qubat haga naannoo gujiillee walitti naannoo walitti uumata bade jiruu waan tokkollee nuu namne namni sun lubbuun jira malee sanyii sun sanyii duwwamte biyyiirra dhaamte addunyaa keessaaf si deebinellee deebisu hin argannu misooma mani tamaarii sadii qaban gan tokko irra masadii mana furii jira ammaan san fulaan tokko mani tamaarii tokko hin jiru barataa waggaa ganan baran uummata namni keessa hin jiru wama tokko waan tokkollee waan jiruun hin qabnu jiruun keessee jirti laajuudhaan. Waaqi san gargaareen naabduu. Jenne. Dheengadda magaal nageellee tumnoonni nageenya manneen hedduu gubuu maatii namoota miidhamanii BBC'tti himan. Mani gubanii amma gaman 70 gubanii gara naannoo marshaa 70 gaman 70 ti yani ilmoodhe wanna kiree tokkollee kee gubatee taasisa mani guddoo gubatamanii nafne citi midhaanii lafti boona midhaan barkan dhaanii citi namni barkan galfatee cufaan gubanii beekaanii horiin boona dubboon qabne boonii arma utungoomu waraanii utungoomu kan citi kun agayyaa ta'u namni xiqqoo dhaatee galfatee sila horii boon baafatulle cufnurra gubanii abboo akka hin jirru lak yaartiin tokkollee kaman kee jirtu jaartii nam ganni deeman guddaa beekta shiman gijan irra gubanii jaartii isaallee jiitee oromaanii makalaayaa kan warri liyyaa liisuun jirtu fuulee dabreen. Dhimkanirraa bulchaa godinichaa abta dalagdoo dabalatee bulchoota hedduuf bilbilee kaasuu hin dandeenye. Namoota dhiyeen kanaa himatni isaanii addaan cituun mandhaatti gadhiifaman keessa tokko qindeessa kutaa oduu OMN kan ture gaazexeessaa Mallas Dirbsaa gadhiifamuu isaanii isaatiin eegnetti dhaga'uu him Elias Mulugeeta dubbis. Yeroowwan garaagaraatti hin baattu odeeffannoon jedhu oduu akkuma oduutti yeroowwan garaagaraatti dhufee immoo odeeffamaa garuu qabatamaatti wanti ta'e hin jiru yeroo waggaa tokkoo fi ji'a guutee sana keessatti yeroo hundumaa akkaataa manadhaa qaallittii keessatti galamaaf galgala koofsin jira naannawa sa'aatii 11tti irbaata nyaannee sa'aatii 12 ta'uudhaaf fi daqiiqaa 15 wayii hafuutti lakkoofsi xumuramee manatti ol gallaa kana booda duubaan nutti cufama balballi gaafa gadhiifamnus kan ta'e sanuma irbaata nyaannee naannawa daqiiqaa 30 akkanaatti balballi deebisee banamee balbala deebisamee eega banamee booddee poolisoonni dhufanii ol seenanii maqaa keenya waamanii meeshaa keessa qopheeffadhaan baatu nuun jedhani. Akka tasaa gaammiira yeroo waggaa tokkoof ji'a hidhamnee ammuma kana meeshaa keessa qopheeffadhaa hin baatu gaafa jedhamu akka nama tokkotti hin gammadda. Gammachuus itti dhaga'ama mana hidhaa sana keessaa bahuudhaaf akkuma tasaa murtii akka kanaa gaafa argitu. Gama kaaniin ammoo dhiifamaanis akka baatan yookaan immoo himanni keessan fa'aa adda cituunsaa ni himama. Kanarratti hubannoon kee maalidha? Kanarratti wanti dhiifamaa wanti natti himame tokko hin jiraatu. Akkuma nama siin jedhe kana eega gallee dachufamee poolisoonni dhufanii meeshaa keessan qopheeffadhaa bahuudhaaf qopheeffadhaa nuun jedhanii. Okay jenneen meeshaa keenya fudhannee gara mana keenyatti akka deemnu ta'ee kanarratti qaamni dhufee kanas nuun jedhe wanti tokko hin jiru waan ta'eef kanneen akka kootti akka nama tokkotti wanti quba qabu hin jiru. Karoorri kee gara fuulduraatti maalidha gama miidiyaanis ta'u gama biraatiin? Ani egaa umuriin koo guutuu akka nama hojiirra turetti hojiirra miidiyaa irraa kan hin ture. Hojiirra miidiyaa hojjechuu qofa yoo ta'in yuunivarsiitii kan inni baradhe waa'eedhuma miidiyaa fi gaazexeessummaa kanarra. Gaazexeessummaa jechuun miidiyaa irra hojjechuu jechuun anaa fi jireenya kooti. Ogummaadhaan haqa odeeffannoo sirrii odeeffannoo wayitaawaa ta'ee uummata odeensii biraan ga'uun wantoota itti gammadu inni guddaanis. Gara fuula duraattis hirmaannaan koo sadarkaa sanatti itti fufaa jedhee tanan yaada miidiyaa ogummaadhuma gaazexeessummaa jaaladhu irratti itti fufuudhaaf kan inni karoora qabu. OMN irrattis himatni banamee ture miti innillee tarii dhimma keessan wajjin wal qabatee addaan citeera taanaan dhaabbaticha waliin faa wanti haasoftan ni jira deebi'ee haalli biyya keessatti itti eegalu jiraachuu mala OMN
Kanarratti amma akkasii siin jechuullee waan hin danda'u natti hin fakkaatu. Galatoom ilfaadhu Mallasa. Baay'ee galatoom. Dhaggeeffattoota sagantaan har'aa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa mooyyeen bokkuu tuffatti bokkuun mooyyee tuffata. Hiikammaanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Oscar Bunga keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.